lolaa kana ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Keechi Garboosiin jedhama. Balaa lolaa cimaa akkasii argeen beeku. Beeyladootni du'anii jiru. Manni illee manca'ee jira. Namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan. Boonyi Liyaalin jedhama. Roobni akka malee ta'eera. Lolaan amma xiqqoo hir'isullee namootni hedduun sababa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru. Maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre. Ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan. Hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beelladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan. Waan bishaan ujummoo sababa balaa lolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif namootni utaalloodhaan qabamaa jiru. Anallee kunoo utaalloon naqabee jira jechuun dubbatan. Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laaree obbo Taankoo Enyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu. Roobni cimaa roobee aanaa Laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumameen namootni 29,489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii lafa gogaa ta'eef manneen barnootaa keessatti argamu. Garuu lubbuu namaarratti ammaaf hubaatiin qaqqabeen jiru jechuun dubbatan. Kanumaan walqabatee naannoo Gaambeellaa keessatti sababa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoobsi namoota buqqa'anii 90,000 oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa dubbatan. Obbo Gaat Beelmuun akka jedhanitti aanolee 8 godina Nyuweerii fi Anyawaaq keessatti argaman keessatti balaan lolaa uumame namoota 100,000 fi 6,000 torban tokko keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan. Haala jiru ilaalchisee akkas jedhanii jiru. ጎርፍ ነው የመጣው በኦሮሚያ በኩል ዳምብሎ መስፈርና በደቡብ ሱዳን የመጣ ጎርፍ ነው። Kallattii Sudaan kibbaaf naannoo Oromiyaa keessaan lolaa cimaatu gara Gaambeellaa dhufe. Aanolee 8 keessaa namoota 100,000 fi 6,000 sababa balaa lolaa uumameen walqabatee qe'ee isaanii irraa buqqaasaman. Lubbuu namaarratti ammaaf balaan uumamee hin jiru. Garuu qabeenyaaf beeyladootarra mancaatiin guddaa gahee jira. Namni qorraanis rukutamaa jira. Keessumaa daa'imman. Namootni hedduun qorraan walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan. Balaa lolaa kana wanti hammaataa taasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaanii irraa sababuma balaa lolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti. ግን አሁን እየመጣ ያለው ጎርፍ በጣም ከአቅም በላይ ነው። Kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture. Amma garuu hagayya keessa dhufe. Mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa'aa turullee lolaa hamaatu dhufe. Amma marsaa lammaffaan balaan kun kan mudate torbanoota dhufan keessattillee marsaa sadaffaaf afuraffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna. Kanaafis pireezidaantii naannoo Gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru jechuun dubbatan. Yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaaf dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru. ክልሉ መንግስት የራሱ ውሳኔ እንትን አድርጓል። 10 ሚሊዮን ብር ወስኗል። Mootummaan naannichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettootni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbilee miti mootummaa akka UNICEF biskuuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birriin miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru jechuun dubbatan. Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti bokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaabaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jira jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaaba baharraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa Oochaa jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababaa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caala.